barri barattaa'anii quba walitti qaban osoo hin taane bara harkaa miilaan hojjetanii jireenya mo'achuuf itti carraaqanidha. Akkam jirtu daawwattoota keenya. Barri haaraan bara milkii bara abjuun keessan itti milkaa'uun hegereen keessan itti bareedu akka isiniif ta'u hawaa qophii keenya eegalleerra daawwadha. Addunyaan ariitiin jijjiiramaa jirti. Kanaaf abdii biyyaa kan boruu bareechuuf dhaloota jijjiirama kana faana tarkaanfatu barbaachisa. Duraan dursa baga waggaa haaraadhaan singee jechuun barbaada. Waggaan haaraan kun waggaa gammachuu, waggaa nagaa, waggaa milkaa'ina, waggaa tattaaffii ifaajii akka ta'u dhaloota biyya keenyaaf keessumaa dargaggootaaf hawwii guddaan qaba. Dargaggoota yookaan dhaloota biyya ilaalchisee maal ta'uu qaba gaaffii jedhu yeroo laallu barrii fi addunyaan haala ariifataan jijjiiramaa jira. Jijjiirama guddaa jira. Addunyaan bifa ariitiidhaan jijjiiramaa jirti. Akkasumallee rakkoon adda addaa guyyaa guyyaatti addunyaa keessatti dhalachaa jira. Akka addunyaa, akka Afrikaa, akka gaanfa Afrikaa, qaxana Afrikaatti illee yoo laalle, akka biyyaatti illee yoo laalle addunyaan globalization'itti jirti, walitti dhufaa jirti. Teknooloojiidhaan, diinagdeedhaan walitti hidhamaa jirti. Biyyi keenya illee balbala ishee bantee addunyaa ofitti waamaa jirti. Fakkeenyaaf karaa baankii, karaa industirii, karaa teknooloojii sochii guddaatu jira, jijjiirama guddaatu jira. Kanaaf kana keessatti dhaloonni akkamittiin of qopheessuu qaba kan jedhu dhaloota gosa adda addaa jira. Namoota gosa adda addaa jira. Akkuma tikaaste kan quba namatti qabu jira. Kan abaluutu akkasuma godhee dhiibbaa akkasiin irraa ga'ee kan rakkoo qofa haasa'u kan quba garasitti qabu jira. Kan immoo karaa qaxxaamuraa duroomuudhaaf jijjiiramuudhaaf abdatuu barbaadu jiraachuu danda'a. Kan immoo ifaajee tattaafatee of jijjiiruudhaaf of guddisuudhaaf murteeffatee obsaan suutaan garuu fuulduratti deemaa jiru jira. Kanaaf dhalootaa fi filannoo sirrii jennee lafa keenyu filannoo ifaajjiiti, filannoo tattaaffiiti. Kan nama baasu hojii qofa. Eeggattummaan diina jijjiiramaati. Dhaloonni hojii tuffatuu fi dhaloonni harka namaa eegu yookiin ammoo mindeeffamuu qofa yaadu abdii biyyaa ta'uu hin danda'u. Ani hin gargaaraminaa miti. Namni gaafa yeroo hunda gargaarsaa fi qacarrii eeggate dogongore. Mootummaan akkuma qara isiniin jedhe nu qacaruu illee hin danda'u, nu gargaaruu illee hin danda'u. Qaamni biroos nu gargaaree gaafa tokko nu hifata beeka. Nu hifata. Hifannaa kana keessa ammoo namni keenna irra guddaa dargaggeessi adda iddoo mana caatiitti, iddoo mana bokka buna. Nama caatii qabate guyyaa guutuu iddoo tokko taa'ee oolu argaan. Akkamitti sii danda'amee iddoo tokko ol taa'edhaan. Dargaggeessi kunniin ammoo carraa hojii uumameef kanatti fayyadamee carraa hojii kanaan ammoo otoo hojjate bareeda. Gaafa hojii tuffanne kufaatiin kennan oolu. Namni waan argate irraa waa qusataa hin deemnes rakkoo nafeeffataa deema. Qusannaan maallaqaa nuti qusannu yeroo baay'ee anillee fakkeenyaaf hin qusadha gaafa duriillee wanni an qusadhu waan xiqqoo takka qusadha isisan illee guyyaa lama guyyaa sadii booda yookaan ittiin qama'an anis gaafa durii. Garuu amma haalli hojiillee hojjanne dargaggeessi keenya hojiillee hojjate qusannaallee barachuu qaba gidduutti. Qusannaa yeroo isiniin jedhu haala to'annaa maallaqa kana akkamitti to'adhaa jedhee qabaachuu qaba jechaadha. Haala ittiin yeroo ofii qusatu anama fakkeenyaaf yeroo kiyyaaf guddoo kabajaa kenna. Dargaggeessi gaafa yeroo kanaaf hojii kanaaf kabajaa kenne jireenya isaanii fooyyessa. Gaafa ammoo taa'ee guyyama hunda an gargaaramuu qaba, an qacaramuu qaba, qacaramullee gargaarsuun irraa nafu dhugaa walitti himuuf jechaadha. Sababa kanaaf dargaggeessi kun hojiitti galee yoo hojii hojjete, yoo yeroo qusate, yoo maallaqa isaa qusate wanni hin duroomneef hin jiru. Wanni carraa nama biraa eeguuf hin jiru waan jedhu qabaan akka kiyyatti. Kanaaf an namoota kanaan wanni an jedhu hojii hojjadhaa jedhaan. Hojiin tuffatiina. Hojii tuffachuun ana nama dhufee callee turta abboo akka dubartii naan jedhe jira. Ani masoobii ni hodha. Masoobii dubartii nama hodhitu kana ni hodhaa jechaadha. Masoobii kana yoo an hodhu na dhufanii abboo dubartiitu hodhaami waan namaan jedhan qaban. Ani leenjii bara dhengaddaa kennaa ture dubartoota leenjii masoobii natu kenneef. Warra mishiqqee leephisiiti natu kenneef lee hodhaa. Yeroo an kennuufi na kolfaa turan akkamitti atabbo mishiqqee hodhitaa. Miti kana jechuun ammoo ani intala ta'uu qofa osoo hin taane intalaa gadiyan. Maaliif intalli sun hojjattee na bulchuufi malee ani intala caalee miti. Sababa kanaaf hodhaan aadaadha.
meeshaa aadaa dur badaaru san deebisuun dirqama kennaa jechaadha. Yoo isa deebisnu ammoo karaa ittiin koosti maallaqa ittiin argannu isa sassaabachuu qaban. Sababa kanaaf dargaggeessi kenna ammallee ijoolleen shamarranii kenna hojii tuffachuun qaban. Gaafa hojii tuffanne duubatti haftummatu nu qaba waan jedhu qaban akka kiyyatti. Nama rakkate deeggaruun akka harka namaa eeguu baruuf osoo hin taane akka deeggarsa san hirkoo godhatee rakkoo keessaa bahuuf qofa ta'uu qaba. Amma wanni hojjetaa jiru farniisharii. Farniisharii keessaa immoo soofaallee biffeellee hin hojjedha. Amma maashiniin kun biyaansi jechuudha yeroo seeftineetiin baay'ata duggamaadhaa ka yeroodhaan namaa kennamu san naa kennee yeroo sanitti maashiniin kun guutuun bitame. Waata kan qabu ture. Waata kan qabu ture mooraalii naa kenname san irratti leenjiin jira. Na jajjabeessanii kun har'a as geennee uf danda'ee jechuudha. Gargaarsa yookaan immoo harka namaa yookaan immoo waa kadhachuu waa na gargaaraatirra uf danda'ee ijoollee tiyyallee warataa jira. Har'a nuti qarqaarsi nuuf teeda jennee ofitti amannee fudhannee har'a gajjennee hojjennee waan adda arganne kanaan boruuf jijjiiruudhaaf nu hundinuu bara haarawaa kana keessatti kutannoodhaan murannoodhaan deeggarsa nuu kennamu kamiyyuu fayyadamnee mallaqa arganne kana burqusannee jireenya keenya jijjiiruudhaaf tokkoon tokko gahee keenya bahuun qabna kan jedhu dhaamsan qaba. Akka muuxannootitti akka magaalaa keenyaatti kan jiru hojii ofii dhuunfaadhaan banatanii ogummaa qaban saniin kaleessa ka harka namaa eeggataa turan har'a nama deeggaraa jira. Kun aadaa hojii baay'ee jijjiiree jira. Namni baay'een irraa baratee jira. Kana yoo babadhifne taate yoo sirriitti itti hojjenne yoo taate namni hundinuu jijjiiruu akka danda'u. Caasaan waliigala magaalaa keenya keessa jiru hoggansi magaalaa keenya keessa jiru qindoomuudhaan namni hundinuu yoo hojjete jijjiiruu akka danda'u sagantaan kun hojii guddaa barsiisee jira magaalaa keenya. Waan baay'ee nu barsiisee jira. Waan adda irraa baranne kan ammoo aadaa godhannee namni taa'uurra hojjechuu akka qabu. Waan xiqqoo hojjetanii xiqqoo sanii gammadoo doon ta'in baay'ee dadhabanii bu'aa guddaa akka argachuu qaban. Namni yoo bu'aa guddaa yoo xaare yoo taate bu'aa akka fiduu danda'u muuxannoo guddaa dabarsee jira magaalaa kana keessatti. Namni solirraa baratee jira. Ollaan kaleessa harka namaa eeggataa ture amma hojjetee jijjiirama itti fidaa jira. Kana waan ta'eef muuxannoowwan kana fayyadamnee hirkattummaarraa deeggarsarraa bilisa taanee lammii uf danda'ee jiruuf jireenya isaa fooyyessuu danda'u. Oomishaaf oomishtummaa keessatti hirmaatee magaalaa keenya, biyya keenya, naannoo keenya akka gaafa Afrikaatti akka addunyaatitti biyyoota guddatan sadarkaa san gahuudhaaf deeggarsa kamiyyuu irraayyuu jalaa baanee uf dandeenye tokkoon keenya hojjechuu akka qabnu dhaamsa dabarsuun barbaada. Kutannoon jiraannaan qaama miidhamaa ta'uunis hojii naman dhoorgu. Ani haga dhatti qaama miidhama jedhee ufamanii hin beeku. Maaliif luka koo tokkolee malee ana sammuun koo nokkolle. Ani luka kiyya ka hokkole gaafa akka tasaa mootummaa darbettu 97 dorgomaa ture, dorgomaa paartii. Dhiisi gadinaan jennaan na rukutan. Ani gaafsa irraa qabee luka kana rukutamuu geettamanii hin beeku. Yoo akka tasaa namni si dhukkuba abbunaan jaalakkinan dhukkubuu jedhan. Kun ammoo yeroo hundaa qaama miidhamaadha jedhanii hojii dhiisanii taa'uun aada malee. Qaamni na lukatu na miidhame malee harki na miidhamne wanti duraa hojiin hojjetan harkaami. Ani karaa irratti bahee yoo an xaragu qabsoo keessa waggaa ganaa hidhamtee kaatee weellisaa taatee karaa xaraddaa akkas namaan jedhan. Weellisummaan kiyya in sirbee yuutuubii yoo naa kafale yoo naa kafaluu baate ammoo ani itti dhiisee hojii biraa hojjedha. Ammallee weellisallee bahillee. Sababa kana waan akkanaa kanarratti aadaa godhachuun gaarii miti. Ani nokkolaa qaama miidhamaadha yeroo hunda ittiin kadhachuu luka kana ittiin kadhachuun qabaadha. Lutti kun luka kadhaatii miti. Yookaan qaama harki kiyya kun cabaadha kunam. Harka bitaattu cabee kan mirgaa hin hojjeta rakkoon qabu. Harka kana gaaf dura Oromoo wayyaanee kana na cabse. Haa ta'u gaagala tooman isaanuu na cabsanii hojii na barsiisan. Akka an hojjedhu na taasisanii jecha. Akka an hojjedhu akka isaan na taasisaniin gaafa mana hidhaa keessa jiru waan bunaan dhunnu dhabnaan masqalii bocuu jalqabne. Waan bunaan dhunnu dhabne beeka. Buna dhunnee ooluu jalqabnaan masqalii masan gara odaatti jijjiirree maallaqa guddaa obboleetti kiyya yuunivarsiitii Amboo keessatti ergaa fi turan mana hidhaa keessa taa'ee jecha. Kana jechuun maali? Isaan na hidhanii sammuu kiyya nan hiine. Ani itti gammade gaafa san.
yoo mana hidhaa galu. Taa'ee kolfaatuma muka kiyya bocee namoota buna dhuguu qabanillee buna obaasee mukuma cadhisee boca. Ittuma deeme callee kana baradhe. Gaafa an callee baradhee magaalaa kana dhufu nama tokko waliin beekan. Obbo Boonsamoo mi'eessottu maatii kiyya dhaqiitii isaan mana aadaa qabanii naan jedhan mana aadaa Aashaa Kaasii kana. Dhaqee itti mul'isee qorii magaalaa Shaashamannee keessa jiruu fi boraatii magaalaa Shaashamannee keessa jiru guddaa magaalaan Shaashamannee ittiin dorgomte tokkoffaa baatee anaatu hojjete jecha. Gaafa ani isa hojjedhu namni hunduu inde birrii meeqa sii kafalteedhan. An gaafsan qarshii 26 naa kafalanii hedduu itti gammade. Waan nyaadhee buluun qabu beeka gaafsan. Har'a garuu waaqi haa ulfaatu karaa xaragee seeftineetitti dabalamee miseensa seeftineetti ta'ee mindaa fudhata haga sa'a 4 hojjedha. Sa'a 4tti yoo achii bahe an fiigaa galee callee kiyya dira jecha daddafee. Maaliif? Tokko mindaa seeftineetii qofa eeggachuu osoo hin taane an mindaa seeftineetii odoo hin fudhanne xumure beeka. Gaafa dhumaa kana walitti qabee fudhadhe. Mindaa maayyuu callee kiyya gurguraa. Daddafee callee kiyya hojjedhaa gurguraa mindaa seeftineetii dhuma gurguradhee birrii gara 70,000 olii akkaawuntii irraa baasee suuqii ittiin banadhe jechaadha. Sababa kanaaf namni yeroo makamu waan hojjetu san itti amanee hojjechuu qaba. Ittiin amanu haga ammatti namni kenna ittiin amanu. Hidhaallee yoo nu hidhan itti amanuu qabna bakka. Maaliif wanni sun erga murtii argate namni hojjechuu qaba jechaadha achi keessa illee yoo taa'e. Sababa kanaaf ani isa murteessaa jechaadha. Ani kola kana ittiin kadhadheen beeku guyyaa takka waaqattaa tolu. Osoo jijjiiramaaf hin carraaqne taa'anii balaaleffachuun bu'aa hin fidu. Dhaloonni ammaa nama karaa qixxee taa'aniitiin yaa Rabbi na baasini waan hin taane. Mootummaan ummata bulchaa ummataan mari'ata akkanaan hojjedha akkanaan sirreeffadha akkanaan fooyyeffadha jedha malee dhufee balbala yookaan immoo nama miliyoona 130 balbala dhaabateetiin kan kennu miti. Namni uf fooyyessuuf dura karoora qabaachuu qaba. Boru biyyi teenya akka rakkoo har'a qabdu kana keessaa baatuuf dhaloota kutannoo qabu kan kalaqaaf bakka guddaa kennu horachuun murteessaadha. Dhaloonni borii kuni dhaloota teekinooloojii addunyaan gara teekinooloojiitti deemeera. Fakkeenyaaf dhiyeenya kana kaasee artificial intelligence addunyaa dhuunfachaa jira. Dhaloota fayyaduu danda'a, dhalootas miidhuu danda'a. Dhalootni qophaa'ee, dhaloonni barate, dhaloonni dammaqee teekinooloojii akkasii kanarraa faayidaa guddaa argachuu danda'a. Kanaaf dhaloota teekinooloojii, dhaloota enterpiraayisii, dhaloota irreensaa hojiidhaaf dammaqe, dhaloota oduu keessaa ba'ee, haasaa keessaa ba'ee, hojiidhaaf murannoodhaan ka'e, dhaloota enterpiraayisaa, dhaloota teekinooloojii akka ta'uu fi barbaadama. Keessumaayyuu aadaan kaleessa ture haalaan jijjiiramuu qaba. Yeroon isaa yeroodhaa gara yerootti jijjiiramaa deema. Yeroodhaa gara yerootti jijjiiramaa deemu kan ammoo dhaloota dorgomaa ta'e, dhaloota fooyya'aa ta'e, dhaloota rakkoo fi ofiin furuu danda'uu fi addunyaa birootiifis furmaata ta'uu danda'u mana barnootaa oomishaa jirudha. Akkuma maqaa isaa manni barnootaa kun mana barnoota ifa boruu bultii addaati. Manneen barnoota ifa boruu bultii addaa sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti biiroo barnoota Oromiyaatiin hundaa'an keessaa manni barnoota ifa boruu bultii addaa Dodolaa isa tokko. Kaayyoon hundeeffama mana barnoota kana dhaloota naamusa qabu, dhaloota barnootaan dorgomaa ta'e addunyaa boruutiif oomishuudha. Itoophiyaa boruutiif oomishuudha. Saba kana saba rakkoo ofiin furachuu danda'u keessattuu siyaas dinagdee Itoophiyaa bira darbee siyaas dinagdee Afrikaa fi addunyaa dhaloota furuu danda'u, dhaloota shoora guddaa taphachuu danda'u oomishuudha. Kanaaf immoo manni barnoota ifa boruu akkuma maqaa isaa boriif dhaloota oomishaa jira. Hegeree biyyaa bareechuuf mootummaan barattoota qaxaleewwan filuun manneen barnoota bultii addaa qopheessuun barsiisaa jira. Barattoonni kunis hojii kalaqaa rakkoo isaanii furu hojjechuuf carraaqaa jiru. Ifa boruu jechuun fuuldurri isaa ifa. Aappiin kun akkitti kalaqame oduma barnoota irra jirru gareedhaan ta'aneet gara nama 26 hangeena waan wayii kireet goone waan wayii hojjenne jenneet aappii boarding exam jedhu kana
gari maantiinee mari'anneet istiraakcharii isaallee bocnee waan garaagaraa fayyadamnee yuutuubiidhaa waan garaagaraa ilaalleet ufumaa keenya sadarkaa keenyatti kan hojjetamuuf hin malle sila maaliif piroosesii guddaa gaafata garuu ufumaa keenya gattiinee boccineet sadarkaa digirii jalqabaa fi lammaffaa irratti yuunivarsiitii irratti waan hojjetamaati kun. Gama saayinsii fi teekinooloojiitiin wal qabatee biyyi keenya akkuma beekamu biyya biraa irratti hirkattuudha. Isaan saniin ijoolleen kun sadarkaa kanatti IT gahaa baratanii biyya keenyaan akka biyyoota guddatanitti qixxooftu gochuudhaaf akka fakkeenyaatti tokko fudhachuu kan dandeenyu akka mana barumsa keenyaatti aappii barnootaa kan kalaqame tokkotu jira. Aappicha sanii ijoollee mana barnootaa as baratantu walitti dhufanii kilabiidhaan kan kalaqanidha. Aappichi kan inni qabu gaafilee qormaata siin duraa kan qormaanni asitti kan bahu faayinaaliin Oromiyaadhaan baha biiroo barnoota Oromiyaattu baasa. Qormaata bahu kana barataan nu duubaan dhufu gaafilee san akka shaakaluuf tokko immoo gaafilee yoo argatee deebii isaa beekuu dhabuu danda'a. Kanaaf akka namni gaafilee saniif argachuu danda'uu fi gaafilee san akka argachuu danda'uu fi yoo argates deebii isaa gahaa wajjin dhaloonni keenya akka empowered ta'u gochuudhaaf gaafilee kana bakka takkatti fidamee gaafilee qormaata siin duraa irra jiran kanneen intiraansii irraa akkasumas gaafilee biiroon Oromiyaa barnoota 8 core subject jedhaman san naachuraalota 3 fi soshaalota ikoonomiksii wajjin 3 maatisii fi ingiliffaa wajjin barnoota 8 kan gaafilee 5,000 fi achi wal aappichi kun kan of keessaa qabudha. Aappii kanarraa barattoonni accessible ta'uu akka danda'aniif haala salphaadhaan gaafilee isaa argachuu fi shaakaluu akka danda'aniif wanti hojjennee akka tokkotti kaafamuu ni danda'ama. Kalaqni barattoota kanaa baasii hedduu mana barumsichaa irraas kan hambise ta'uu isaa qofa osoo hin taane beekamtii argachuun kan galmaa'edhas. Dhaloota gaafataa osoo hin taane dhaloota rakkoo jiru barbaadu osoo hin taane dhaloota rakkoo jiru furuudha. Dhaloonni nu asitti barsiisu rakkoo kanas kan fura ofii isaatii fura. Qaama biraa kan eeggatu osoo hin taane eeggattummaa qaama kamiirraayyuu bilisa ta'ee dhaloota rakkoo furuudha. Kana gochuudhaaf ammoo yeroodhaa gara yerootti addunyaan tun addunyaa dijitaalaayizeeshinii keessa jirti. Addunyaa saayinsii fi teekinooloojiin badhaate keessa jirti. Garee saayinsii fi teekinooloojiitiin mana barnootaa keessatti gurmaa'anii barattoonni keenya appilikeeshinii garaagaraa bocaa jiru. Kana keessa appilikeeshinii exam boot jedhu, exam appilikeeshin jedhu manneen barnoota bultii addaatiifis, manneen barnoota addaatiifis dabalataan ammoo manneen barnoota sadarkaa lammaffaa hundaaf kan tajaajilu appilikeeshinii tokko barattoonni keenya kalaqanii sadarkaa mana barnootaattis beekamtiin kennamee fi sadarkaa biiroo barnootaattis even feestivaala barnootaa irrattis ittiin dorgomanii bu'aa olaanaa kan ittiin galmeessanidha. Kunis faayidaan isaa rakkoo keenya ofii keenya akka furuu dandeenya. Rakkoo keenya keessattuu teekinooloojiidhaan walitti hidhee addunyaa dorgomaa keessa jirra waan ta'eef teekinooloojiidhaan walitti hidhee rakkoo keenya akka sabaattis akka biyyaattis qaama biraa warra baha fagoo warra guddate jennu sana qofa osoo hin taane ofii keenya rakkoo keenya ofii keenyaa furreef addunyaafuu furmaata ta'uu akka dandeenyu barattoonni keenya ammumaanuu eegalanii jiru. Kanaaf soofteerii garaagaraa kan akka fakkeenya jaavaaskriptii soofteer diivelopmentii garaagaraa keessatti barattoonni keenya shoora guddaa akka taphataa jiranii fi biyya keenyaaf furmaata ta'uu akka danda'aniif hojiin hojjetaa jiran hojii guddaa ta'uu isinii ibsaa. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Godina Arsii aanaa Leemmuuf Bilbilootti barataa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa sirboo kan ta'e barataan kutaa 10 hojii kalaqaa hedduu yaalaa jiraachuu hima. Akkuma sitti argitan kana kalaqaa inni kun kalaqaa ATM maashiniidha. ATM maashiniin kun ATMoota jiranirraa kan amma tajaajila kennaa jiranirraa wanti adda isaa taasisu wantoota dabalate qabaa jechuudha. Innis tokkoffaa maallaqa baasuuf akkasumas galchuuf kan tajaajilu yoo ta'u ATMoonni kuuwwan maallaqa baasuuf qofa kan tajaajilanidha jechuudha. Inni biraa immoo ATMoonni kuuwwan humna ibsaa fayyadamaniitiin kan hojjetan yoo ta'u ATMiin asitti argitan kun ammoo humna ibsaa osoo hin taane chaarjii kuufatuudhaan yeroo dheeraa tursiisuudhaan akkasumas kan dalaguudha jechuudha. ATMii kaawwan irraa wanni adda isa taasisu inni biraa kana jechuudha. Inni biraa immoo ATMiin kuuwwan beeksisa beeksisuu hin danda'an. Beeksisa dhaabbata baankii ofiisan beeksisuu hin danda'an. ATMiin kun ammoo baankii isaa saniif dhaabbata baankii isaa saniif
akka sagalee ta'eetiin iddoo dhaabatu sanitti baankii kanaaf beeksisuu ni danda'a jechuudha. Wanta amma jedhe kan dalaguu isaarratti jalqaba maallaqa baasee akkasumas galcheetiin isinitti mul'isa. Inni asitti argitan kun kaardii ATM'ti jechuudha. Kaardii ATM'ti. Jalqaba kaardii ATM kana galchaa jechuudha. Iddoo isaatiin kaardii ATM kana yoo galchu asii mallattoon notification jechuudha yookaan ammoo beeksistuun kaardiin kun galuu isaa kan nu beeksisuun jira. Iddoon sun nu ifaa jechuudha. Eega nu ifee booda maallaqa barbaannu san baafannaa jechuudha. Maallaqa barbaannu san baafannaa. Fakkeenyaaf qarshii 200 baaseetiin isinitti mul'isa. Akkuma argitan qarshii 200 baaseetiin isinitti mul'isee jira jechuudha. Kan amma isin agarsiise maallaqa akkaataa itti baasu isin mul'ise. Maallaquma baase kanaan mallee galchuu barbaadeetiin jedhe naa galchaa jechuudha. Fakkeenyaaf jalqaba keessa jiraachuu qaba jechuudha. Yoo kun keessa hin jiraatin faayidaan qabu jechuudha. Kanaafuu kun keessa jiraachuu qaba. ATM kaardii keenya galchine booda iddoon kun fooddaa ittiin maallaqni keenya ittiin galuudha jechuudha. Eegasii ammoo maallaqa kana akka galchu taasisaa jechuudha. Akkuma argitan maallaqni kun salphumatti gara ATM kaardii keenya irratti nu galmaa akkasumas maashina kana keessa galeetiin jira jechuudha maallaqni keenya. Kaardii yoo baaseetiin jedhe fakkeenyaaf maallaqa kana baasuullee ta'ee galchuullee hin danda'u jechuudha. Maallaqa kana baasuullee galchuullee hin danda'u jechuudha. Yoo ATM kaardiin keessa hin jirre jechuudha isin mul'isa. Akkuma argitan amma iddoo kana godheetii yoo kaardii kana keessaa baaseetiin jedhe akkuma argitan yoo an tuqeetiin jedhe illee hin galchu jechuudha. Hin galchu jechuudha amma yoo ATM kaardii keetti deebiseetiin jedhe immoo akkuma argitaniitiin jettan salphumatti kan galchuudha jechuudha. Inni biraa dammoo beeksisa ka beeksisuu danda'u isin dhageessu sagalee isaatiin bilbila kiyyarraa itti baneetiin isin dhageessisa jechuudha. On hands-free audio, camera and AI rather than a display. But the AI sagalee amma dhagaa jirtan kanaan jechuudha. Baankiin kamuyyuu dhaabbata ispoonsara isaa ta'e akkasumas wantoota beeksisa baankii saniitiin wal qabatanii fi odeeffannoo baankii saniitiin wal qabatan kamuyyuu karaa sagalee isaa kanaan beeksifatuu ni danda'a jechuudha baankiin kamuu. Kana hojjechuudhaaf meeshaa naannoo keenya argamanirraa hojjedhe. Meeshaan bittaaf haga ammaatiitti bitee itti fayyadamee jiru. Akkasumas iddoon kun iddoo niitoorkiiti jechuudha. Iddoo niitoorkii yoo jennu moobaayilii kiyyaan wal qabatuudhaaf moobaayilii kiyyaan konneektii ta'eetiin kan dalaguudha. Iddoo niitoorkii isaati jechuudha yookaan ammoo iddoo signaalii ittiin dalaguudha jechuudha. Akkasumas meeshaa biraallee qabaa kun ammoo sagalee dammaqsaallee qabaa jechuudha. Sagaleen dammaqsaa kun ammoo faayidaan inni qabuuf namni tokko yoo maallaqa ATM keessa jiru san hin baafadhe yookaan ammoo wantoota adda addaa godhadheetiin tuttuqiin adda addaa jiraateetiin jedhe sagalee dammaqsaa amma dhageettan kana kan kennuudha jechuudha. Sagalee dammaqsaa amma argitan kana kan kennuu jechuudha. Ilaalchi uummanni gurraachi akka waan waa kalaquu hin dandeenyeetti fudhatamu kun hafuu qaba. Kalaqa kana kan hojjedhe tokkoffaa nuti uummanni Afrikaa jechuudha. Uummanni Afrikaa yookaan nuti Itoophiyaanonni kalaqiidhaaf warri adiin nu amma kalaqa akka kalaqneetti nu ilaalan yookaan ammoo akka fayyadamtoota qofa nu ilaalan akka nama waan beekneetti nu ilaalan. Nu ammoo uummanni Itoophiyaa keessattuu uummata sammuu cimaa qabuudha. Wantoota barbaanne kalaqnee akka nama kamiitittuu yoo oomishne gabaaf dhiyeessuu ni dandeenya jechuudha. Dhaloonni osoo hin hojjanne karaa qaxxaamuraatiin guddachuu barbaadu abdii boruu ta'uu hin danda'u. Dhiyeenya kana qorannoo himaaxaa irratti gaggeessaa turre. Micro and small scale enterprise itti projektii tokko qorannoo adda addaa gaggeessaa turre. Qorannoo sana irratti kan nu argine wantoota lamaan tokko sirrachuu qaban arginee jirra. Fakkeenyaaf kan akka aadaa hojii booddeetta fa'a. Kaka'umsa dhabu hojjetanii jijjiiramuurra karaa gabaabaa ta'een jijjiiramuu yaaduu waan akkasii akka rakkootti arginee jirra. Suni haalaan fooyya'uu qaba. Aadaan hojii fooyya'uu qaba. Namoonni sana barbaadan jiru. Dhaloonni immoo muratee ka'ee jira. Dhaloonni hojiin qofa akka baasu amane hojiidhaan jijjiiramuu fi murannoodhaan ka'ee jira. Kanaaf dhaloonni akka kanatti yoo murannoodhaan ka'ee of qopheesse jijjiirama addunyaa jijjiirama biyya keessa jiru irraa faayidaa guddaa argatee yeroo gabaabaatti tun taane dhawatan. Jijjiiramni guyyaa tokkotti dhufu hin jiru, guddinni guyyaa tokkotti dhufu hin jiru. Hannaaf saamicha yoo ta'e malee guddinnis jijjiiramnis bor dhalatu hin jiru. Kanaaf dhaloonni keessumaa dargaggoonni of qopheessu, murteessu,
haala danqaa kam keessaa ba'ee irreesaa hojiidhaaf kaasu qaba jedheenii amana. Dhaloota waa kalaquuf carraaqu jajjabeessuun abdii biyyattii kan boruu milkeessuudha. Kalaqoota hedduu yaalaatiin jira. Kan amma of duratti jiruu fi kan dabarsee bira tarreellee ni jiranii. Kalaqoota of duratti jiru keessaa tokkoffaan wireless electric kan jedhamudha. Yookaan ammoo elektiriikii amma fayyadamaa jirru kan waayiriin fayyadamaa jirru yookaan ammoo karaa shibootiin daddarbeetiin diriirfameetiin baadiyaa keessa akkasumas magaalaa keessa fayyadamaa jirru kana gara wadaroo maleetti deebisuudhaaf kan hojjetaa jirudha yoo ta'u, yaaliin kiyya jalqabaa kooyilii mataa kiyyaa dhaabeetiin kan hojjedhe. Innis raadiyeesii meetira tokko kan maddisiisuu danda'udha. Vooltii 12 kan maddisiisudha. Raadiyeesii meetira tokko irratti meeshaan elektirooniksii ta'e kamuyyoo itti dhiyaatee jedhe kan hojii hojjetudha jechuudha. Fakkeenyaaf kanneen akka balbii iftuu jechuudha, ifaa kanneen kana fakkaatan kan yoo itti dhiyaatan dalaganidha. Isuma kana of duratti guddiseetiin kan amma dhaabeetiin jedhe ni jira. Innis vooltii 200 kan maddisiisuu danda'uu fi raadiyeesii meetira 35 kan haga naannoo sanaatitti kan maddisiisuu danda'udha. Inni biraa dammoollee ni jira. Inni biraa water powered car yookaan ammoo konkolaataa bishaaniin socho'u. Konkolaataa bishaaniin socho'u kanallee yeroo duraa akka seenaatitti illee hojjetameetiin jira jedheetiin dhagayeetiin waan san yaalii adda addaa irra geggeessatiin ture. Yaalii isaa kanallee milkeessatiin jira. Amma motora mataa isaa danda'ee fi motorri akka kaawwanii injiinii hedduun qabu. Injiinii tokko qofaan kan dalagudha. Injiinii yoo jennu sochooftuu motoraati. Kun ammoo akkaataan inni ittiin danda'amu humna bishaanii kana, bishaan kun elementii lamarraa walitti dhufe elementii isaa kana haayidrojiinii fi oksijiinii gargar baasuudhaan oksijiiniin gara qilleensaatti akka makamu godheetiin haayidrojiin ammoo bifa gaaziitti akka deebi'eetiin humna kana konkolaataa kana sochoosuuf kan hojjetaa jirudha jechuudha. Soolarii bishaanii illee ni qaba. Inni sadaffaa jechuudha. Soolariin bishaanii kunillee sakandii tokko hanga sakandii 2 irra yoo bishaan soolarii asirra rukuteetiin irra ka turu taate humna achirraa walitti sassaabu jiraachuu san booda yeroo tureetiin jedhe faayidaan qabu. Innis mana irratti waqtii gannaa warroota keenya kan baadiyaa jiraatanii fi uummata keenya kan baadiyaa jiraataniif falani taadheetiin kan hojjetaa jirudha. Innis yeroo baadiyaa yeroo roobaa fakkeenyaaf yeroo rooba baataa yeroo gannaa waqtii gannaa rooba baataa sababa aduun hin jirreef jecha soolarii bishaanii kana gaafa galfateetiin jedhe namu yeroo achirratti roobni qabu ta'eetiin jedhe humna achirraa walitti enerjii achirraa sassaabeetiin gara kuusaa dhagaatitti yookaan ammoo baatiriitti kan kuufateetiin galgala humna ibsaa kan kennudha jechuudha. Wantoota amma jedhe kana fotoodhaan yaalii isaa isinitti mul'isaa jechuudha fotoodhaan. Gara qabatamaatitti jijjiiruudhaaf ammoo qabsoo irra jira jechuudha. Barataan kun asumatti barateet sadarkaa tokkoffaa abdii boruu kan jedhamu irraa bara darbe dura kan gale jechuudha. Baratichi kun sadarkaa tokkoffaarraa jalqabeet hanga ammaatitti kalaqeewwan garaagaraa kalaqaa kan turedha. Erga nu bira seene immoo asitti mana barumsaa kana keessatti kan amma argitan kun ATM maashinii kana kalaquudhaan hanga sadarkaa aanaatittis beekamtii kan qabu jechuudha. Egaa hojiiwwan kalaqaa kun walumaa galatti rakkoo biyya keenyaatis ta'ee akka Afrikaatitti duuba jirru kanarratti barattoonni bifa kanaan tokkoffaa akkanatti ba'uun isaanii hangam hamilee akka qabanii fi gara fuulduraatitti abdii kan namatti horudha. Kun immoo walitti qindaa'uudhaan sadarkaa biyyaatittis kan waamsisuu danda'an waan ta'eef yeroo kamittuu dorgomaa ta'anii barataan akka argaman isaanis kan hamileessuudha. Nus ammoo akka biyyaatitti kan abdii nutti horudha waan ta'eef kalaqqiin akkanaa kun haalaan jajjabeeffamee iddoo kamittuu yoo kan itti fufu ta'e biyya teenyas ceesisuu fi itti waamamummaa guddaa akka nuu kennu abdii irraa qabna jechuudha. Rakkoo har'a keessa jirru boru ammoo kana caalaa akka furuu dandeenyuu fi akkuma barri jijjiiramee amma bara 2018 seenuudhaaf guyyaa xumuraarra jiru, guyyaa qaammee 5ffaarra jiru. Yeroo ta'anutti ammoo adaduma barri jijjiiramuun teekinooloojiin jijjiiramaa dhufa waan ta'eef rakkoolee keenya ofii keenyaa furachuu akka dandeenyu. Kanaaf immoo akka biyyaattis barattoonni keenya naannoo isaaniillee akka barachuu qaban akka mana barnootaatti akka mana barnoota bultii addaa Dodolaatti barnoonni area study jedhamu geopolitics of Horn of Africa jedhamu barattoota keenyaaf kennamaa jiru ta'uusaa. Kun ammoo maal ibsaa? Barattoonni waa'ee isaanii, waa'ee Itoophiyaa, waa'ee gaanfa Afrikaa, waa'ee Afrikaa dhiibbaa qaama biraatiin baruu caalaa ofii isaaniitii baranii biyya kanaaf hojii hojjechuu qaban, shoora taphachuu qaban akka taphataniif kana hubatanii barattoonni keenyas waa'ee isaanii ofii isaaniitii furuu akka danda'aniif hojiin hojjetaa jiranii guddaadha jechuudha.
namuu hojii qabu fooyyessuuf muuxannoo fudhataa deemuunis barbaachisaadha. YouTube ilaalee guyyaa 3 guyyaa 4 ilaalee jennaan bammi garmina garba qaaya sarawal hin wajjadha kanallee YouTube keessa ilaale YouTube keessa ilaaleeti silkii ilaalaatuma osoo wajjadhu tokko ka teesti dura yaalii dura namni kudhan hin kaasu konkriitii inni saaxinii daabbootii wajjate an ka saaxinii daabboo fakkeesseetiin xaawulaa wayii gola gurraacha kana itti guuteeti eessaa sosso lammaffaaf sadaffaa cheekii godhe kontirool godhee bakka fixadhe lammaffaa takkitti dogongoree kalammataatitti sirreesse YouTube buuse namni sadii bitatee jira kuma sadiin በጣም ምርጥ ነው ወንታሌ ፊ ወጀዳ ማሊ ከአራ ባሱን ቆርቆሮ ኩን ነጀላ ወደደ ጀናን ካና ሜትር አንቢቴ ጥቆሺ ወንታ ቀባሚቲ መስመራ ቀባሚቲ ኢሳ አሱመረቲ ዳዳዬ መዶሻ ዳዳዬ ወሊ ቀብሲሴ ቱቦ ኢሱማ ኡሜፊ አቺቱ ዲ ኩማ በላም ቱቦ አሲቲ ወንቱማ ወጅ ወሊ ቀብሲሴ ኩማ ሰዲሰዲ ምድጃ ቀባ ምድጃኒ ኤሌሱኒሞ ዙራን ኢሳ ሽቦፊ ወንታ ኮንክሪቲዳ luka afur qaba ka eele ka midijaalle afur qaba akka ajaja abbaatiin nama sadiimu afurii gurgure saniin kalaqa uumtee kana ka argatu danda'eef kana ka hojjetu danda'eef dandeettii yookaan immoo gargaarsa seeftineetiin yaala waa kalaquu waa uumuu wujiidhaaf bakka hin ifadina wujiidhaaf hin jijjiiram namni hojjete hin jijjiirama naan jedhee jennaan farniishariidha kan galmaa'een garuu kanallee uumeetiniin kun wala suuqii garaachi tokko balbal dura jira yoo deemtanii argitanii kuma sadii gurgura. Dhaloonni kaayyoo qabu ofiif biyyallee milkeessuu danda'a. Dhaloonni uf qopheessuu qaba. Maaliif namni yoo kaayyoo qabaate yoo bakka gahu qabaate fi bakka gahu beeke har'a maal hojjedha jedhee bakka ka'umsa isaa kana ilaaleeti bakka irraa ka'uu kan qabu kanaa fi bakka boru eessa gaha tokkoffaa ani maatiin kee yeroo na barsiisu akka an of danda'uufi of danda'ummaan kee yoo natti amaname maatii kootiif gaha maatii kootiif erga gahe immoo biyya kootu naaf dursa waan ta'eef biyya koo jijjiirama wayii fidaafi kan akka ta'uuf immoo mul'ata qabaadhee mul'ata kiyya immoo cichee hojjedheeti achi booda immoo biyya kiyya rakkoo isin keessa jirtu kanarraa gara ifaatti jijjiiruudha. Ani akka karoora dhuunfaa kootti bara dhufu kan baranaa caalaa haala gaariin cimnee hojjechuu fi qabxii gaarii galmeessuudhaaf jabaanneetiin hin dubbisa irra jirra. Tokkoffaa wantoota kana milkeessuudhaaf jalqaba irratti hanqina meeshaati. Meeshaan ammoo salphatti hin argamu. Meeshaan hedduun salphatti hin argamu. Maaliif meeshaan gariin mootummaadhaan wal qabata. Dhiyeessii mootummaatiin wal qabata. Kana dabalateetiin meeshaalee akkanaa kana gama mana barumsaatiin akkasumas mootummaalleen warroonni dhimmi kalaqqee akkanaa kun ilaallatu hundi isaaniitu osoo dhiyeessii meeshaa naa dhiyeessaniitiin jedhanii waan kanaa oliitii fi akkasumas kanarra guddiseetiin hojjedheetiin akka biyya kiyya jijjiiru abdii guddaa qaba jechuudha. Ani ammoo akka karoora kiyyaatti of duratti karoorri kiyya warabbachiin nageetiin jedhe saayintistii ta'uu hawwaa saayintistii Itoophiyaa akkasumas kaampaanii mataa kiyyaa dhaabee akkasumas warroota hojii hojjenneef carraa hojii dargaggootaaf carraa hojii uumuu barbaada jechuudha duratti. Mootummaan inisheetiivii garaagaraa gadi buusee jira. Carraa hojii uumuudhaa fi namoota yaada qaban, humna dhaban, humnaan deeggaruudhaa fi tattaaffii adda addaa gochaa jira mootummaan. Fakkeenyaaf liqa xixiqqaa dhiyeessaa jira. Karaa baankii adda addaa fakkeenyaaf baankii siinqee fudhachuu dandeenya akka Oromiyaatti akka biyyaattis liqii dhiyeessuudhaani inisheetiivii adda addaa gadi buusuudhaani leenjii kennuudhaani mootummaan tumsa gochaa jira. Keessumaa ijaarsi gajjallaa irratti ijaaramu namoota tattaafatan namoota kutannoo qaban sirriitti adda baasee deeggaruu qaba. Al tokko ijaarsi ijaaramu namoota karaa gabaabaan deemuu barbaadan illee of keessatti qabata. Ijaarsi akka kanatti uumamee kufuu danda'a. Bakka ga'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf inisheetiivii riifoormii mootummaan gadi buusu haalaan fayyadamuu barbaachisa. Carraa jiru fayyadamuu barbaachisa. Maaliif qabeenyi biyyattii muraasa. Mootummaan nama hundumaaf hojii uumuu hin danda'u. Mootummaan biyyattii guyyaama tokkotti isfaaltii gochuu hin danda'u. Guyyaama tokkotti waan hundumaa guutuu hin danda'u. Maaliif qabeenyi biyyi keenya qabdu muraasa.
biyyi keenya biyya guddachaa jirtudha. Biyya ganaa deemsa tarkaanfiirra jirtudha. Lafaa ol ka'aa jirtudha. Reefuudha awwaara ofirraa argufattee biyya ol ka'aa jirtu, biyya dammaqaa jirtudha. Biyyallee addunyaa wajjin dorgomuudhaaf balbala ishee banaa jirtudha. Addunyaa gabaa addunyaatti seenuudhaaf balbala ishee banaa jirtudha. Kanaaf mootummaarraa harka dhibba eeguu hin dandeenyu. Mootummaan kana naangoonee kun hin dhiyaannee kun hin jiru jennee baay'ee komachuu hin dandeenyu. Wanti barbaachisu carraa xiqqoo argamte sana ituun balleessin inishatiivii xixiqqaa aanarra gandarra gadi bu'an sana qabeenya xixiqqaa faayinaansii fakkeenyaa fi liqa xiqqaa dhiyeessuu danda'a mootummaan. Sheedii lafa hojii waan akkasii dhiyeessuu danda'a. Waan arganne sana ituun tuffatin haalaan fayyadamuudhaan hojiidhaaf murtoo guddaadhaan dadhabbii guddaa ifaajjii guddaadhaan socho'uu barbaachisa. Kanaaf inishatiivni garaagaraa jiru carraa hojii uumuu, liqii dhiyeessuu, leenjii kennuu, poolisii adda addaa gadi buusuun inishatiivii adda addaa gadi buusuun hojiin hojjetamu jira. Fakkeenyaaf akka Oromiyaatti yoo ilaalle mootummaa intarpiraayisaa jedhamee waamamaa jira. Dhaloonni dhaloota intarpiroonarii, dhaloota hojii uumu, dhaloota kalaqaa, dhaloota dadammaqiinsa qabu, dhaloota harkiif miilli isaa hojjetu, dhaloota oduu qofa odeessu miti, haasaa haasa'u. Barri oduu odeessan, barri haasaa haasa'anii, barri taanii biyya namaa ollaa hamatan darbee jira. Sun nama hin baasu. Dhaloota fiiguu, dhaloota dadammaquu, dhaloota socho'uu, dhaloota iji isaa arguu, dhaloota gurri isaa dhaga'u, harki isaa hojjetu, miilli isaa socho'utu of fayyada, maatii fayyada, biyyas fayyada. Kanaaf mootummaa intarpiraayisaa jedhamaanii hidhee hojjechaa jira. Kalaqa hojii uumuudhaanii, carraa hojii uumuudhaanii sochiin jira, inishatiiviin haa xiqqaatu haa guddatu hojjetamaa jiran jiru. Kanaaf dhaloonni keessumaa dargaggoon inishatiivii xixiqqaa kana utuu hin tuffatin. Waan xiqqaa kabajnee yoo itti fayyadamne waan guddaatti baana. Nama waan xiqqaa irratti amanametu waan guddaa irratti milkaa'a. Kanaaf haala biyya keenyaa, humna biyya keenyaa barree waan qabnu utuu hin tuffatin, qabeenya qabnu utuu hin tuffatin hojiidhaaf murannee yoo kaane dhaloonni yoo ka'e jijjiirama dhufaa jiru keessatti milkaa'uu danda'a jedhee namana. Qophiin keenya har'aa kanuma barri haaraan bara milkeessiniif haa ta'u horaa bulaa nagaatti.